عليكم ورحمة الله وبركاته. فدا شيكوتي بيا فدا علماء بيا فدا شيكوتي بيا خندين رميدة وما اللي قدو بدو إسمعني فيا يا دنگو بچومله يا دنگو بچومله هواسا خينا هواسا كان جالنو هواسا كان جالتن بغرب بنجراچي سيسنيس نو سوغانو گه ودنو ديبس الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين نمجرو ولركا برد بره بكتنتي ولا غري تامبانه توري چي فزيدتي واحد دوته نمهدو تو هرمي چي فزيدو نمهدو تو هرمي نمهدو فوره نمهدو فورمي وانت ربين دلغا جرو تھکا ربين دلغا اندام دلغا سا ديما جرتي خي چي فزيدو دين كنا سينه في قيسا بيجتو خچي فزيدو بروسه گله في خديسه انگن کا بولمني ربين دلغا سا كله موفيشن نوتي موجرا چسي اسي نوگه ور نوده بسر ديبن الحمد لله رب العالمين ورے گوني جرتني میں خمبل چوجرتو ما شاء الله بغن وجراتن اكو نمان خينا اسبر اسمي ما ترنسا ور نو في سنكن دويدا غرا ور نوگدو فدانو ديبوتو جرا حواس خينا دنو جالتن دو سنجالن ور جاللتم ما نسلو نماوتا گم دنجالتي سندواتا تاگم دنجالتي سمنشدوتا غيسني گم دنتون غرا گوبدے حالکني گویا کجارتي جار سر فورت akkamitti insan kanaaf ummata olloor kaadhaaf mala baasuutu jira maqaan isaa ilaaltanii bareeda maqaa ajaa'ibaa qaba maqaa salafiyyaa moggaafate hinaafaadhaan yoo isaan sallaalannumaa isin kun ummata raamataatiyu yoo jaarsi isinirra fuudhallee akka isaan isanii waan hinaaftanii hin baane warra isinirra hinaafuutu dhufe ka maqaa bareedaa baafatee deemu halkanii guyyaa dalagaan isaanii ulamaa mul'ata qabdu dho'isuu fi nama guddina qabu xiqqeessuu fi nama beekumsa qabu wallaalaa godhuuf halkanii guyyaa dalaguu warra akkasiitu asuma naannoo makana jiran baane warra jibbansa malee jaalan beeyne warra itti nama muruu malee waliin nama hidhuu hin beeyne maqaan isaan qaban maqaa salafu saalihinaa qaban ammoo maqaan isaanii salafiyyatul faasidaa jedhin yookaan salafiyyatul mufsidaa jedhin ta rabbiin dachii keessatti baduma balleessuu qofa laaffiseef ta'uu takka rabbiin zakkarra ta'uu siifiisii walgartan zikriin isii ama ulamaayidha ummata akkasiitu dhufee nu kana wal jibbisiisuuf addaan nu baasuudhaaf carraaqaa jira ulamaonni keenya ka qabrii jiran jalaan baane ka dachii gubbaa jiran jalaan baane jara kana hidha geeffan namoonni balaaleeffan nama ulamaa keenya jibbu ni jaalan namoonni jibbin mee horii ni jibbinatti harkan abasa الله أكبر مقافت مدى سلفيا شيكنا الربسيتي حلقني في قيام كان دينيدي دام ديلمان بيا شيكن كينا بكاني هتان ورديا شيكن كينا بكاني هتان ورديا شيكن كينا بكاني هتان ورديا يرى تكتك وقالوا تبلالي فنا إسانيتي وابرئيسنو بلالي فنا إسانيتي وادوبنو akkawaan biyya jibbinee hawaasa jibbinee waa barreessinuu fakkeessite nuufi hawaasa keenya wal dhorkuudhaaf halkanii guyyaa nurra daleeti garuu hawaasni keenya hawaasa dammaqaadha eenyuutu isa jaalate eenyuutu isa jibbaanii beeka eenyuutu isaaf yaade eenyuutu isa yaadaanii beeka hawaasni keenya hawaasa akkasiiti hawaasa namni gowwoomsuu miti duris gowwoomaa turan takka suufiyyaa dibbee irratti tolfatee mataa gubbacha faga takka khawaarijaa dhufee jaartii jalaa guurrata takka kaantu kaan godhu hawaasa rakkoon irra kuttee qaacheessitee waa barsiifte hawaasni keenya hawaasa akkasiiti hawaasa jaamaadhaa miti hawaasa qaroomaadha hawaasni keenya nama isaa yaaduu fi keessa yaadu adda baafatee jira namni kun dhugumaan nu jibbamu waan nu jibbisiisuudhaa deemanis ni beeka yoo bakka isaan jiranitti ati rakkoo isaanii irraa dubbatte wanni isaan jaan isin jibbayyaa hawaasa balaaleeffannaa ta'e isin qaban yoo eeguu keessaan mul'atanii eeguu waan akkanaa jirattee ati dubbatte abaluu eeguu jibbee jiraatanaaf isinirra bobbee isin balaaleeffachuu jira isin jibbuu jira jee waan akkasii haasa'u yoo kombolcha keessaan mul'ateeti waa'ee isaanii kombolcha keessa balaa akkanaa jirattee dubbatte warra kombolchaatiin isin arrabsan isin miidhan akkana isiniin jan akka isiniin jaan jaa akka kombolchaaf namni isa wal dhabaniif yoo haramaa keessaan mul'attees ati isa tuinaan siif warra haramaa walitti diraan baana
nuti amma boodani gowwamna ummata keenya nama nu yaaduu fi nama nu yaadu dabaafannee jirra alhamdulillahi rabbil alamin ulamaa haqaa qabnu tawaata kanurra barbaadu malee rabbirra mindaa barbaaduudhaaf halkanii guyyaa nu kana leenjisuudhaaf carraayitu tanuu kana wallaala keessaa baasuudhaaf carraayitu tanuu kana guddisuuf halkanii guyyaa warraayitu ulamaa akkasii qabnu dhaba nama gartee waan hin taane keessa galee waan hin taane keessa nu galchuuf carraa ku jala deemnuu ni qabna hin qabnuumi namni sheef duratii marrabsumma isinii ni ta'a namni shee Usmaan arrabsu isinii ni ta'a namni amma shee Aadamtuu lafaa qabritti arrabsu rabbi rahmataa godhuuf isinii ni ta'a namni shee Kota arrabsu sheeka moo sheetaan sheeka moo sheetaan sheetaaninis beek ilmi hanga isaan numa qaba ilmi irra kuttee goonatti gadhiisee jannata keessaa baase malee wallaalaan ichiifee sitti hin fakkaatin ayatul kursiyya biureeraa isaan barsiisee beek qaalichi sheeka sheekummaa isaati hojii jallateen siinje sheetaaninu yoo sheekummaa taate Abdallaa Hararii silmii qaceelloo qabaabeef yoo imaamaallee sheekota keenya kaasii kanarra isaatu hedduu qaba abba sadii fi shan fool guddaa hidhata Abdallaa Hariin baana ilmii qabuu fi imaamaa fi mudawwar qabu sanii wajjiin jallatee fitinaan isaa biyya teenya qofa osoo hin taane addunyaa guutuu girgireessu jirti namni hanga yoom imaamaa fi qalootaan nu shawwata ummata keenya hanga yoom namni mudawwaraa fi hereedaan nu shawwata nama namummaa isaatii fi aqiidaa inni qabuu fi ilaalcha inni ulamaata keenyaa fi amantii tanaaf qabu laallee madaaluu qabna malee mudawwarii fi imaamaadhaa miti ilmiin uffata keessa hin jirtu ilfiin tolfannaa keessa hin jirtu ilmiin qoma namaa keessa jirti ammoo ilaalcha inni diin kanaaf qabuu fi ulamaata qabu laalamee madaalama malee namni tottolfataa fi addeeffachuudhaanii miti kan madaalamu maqaa isaanii olaalte maqaan isaanii bareeda garuu maqaa isaanii bareedaa kana jala daatanii waan warri salafaa takkaan dalagine wanni isaan dalagan akkuma nabiin keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi waa'ee khawaarijaa irraa hoggaa dubbatu hudataa ulasnaan sufyaa ulahlam yaquuluuna min qawli khayri ilbariyya nabiin keenya akkas jedhu waa'ee khawaarijaa hoggaa haasoon khawaarijaan ijoollee xixiqqoo ilmiin siidhaa qacaleedhaa ta ilmii keessattis cimina hin qabne ijoollee xixiqqoo tayoo haasoytu haasoo babbareedaa jettu haasoo babbareedaa dubbattu ittiin nama daguudhaaf jecha ittiin nama jallisuuf fi nama damaasuudhaaf jecha namni isaan qilaatoonfatan namni isaan diinoonfatan warra amantii qabu warra taabotaa warra kiristaanaa nasaaraa yahudaa qilaata isaaniitii kun jaalallee isaaniiti khawaarijaa takkaa khawaarijaa kaafira ajjeeftu nagartu isii islaama ajjeeftu malee waan salafiyyettee maqaa baafatu tanallee isii kaafira kara diinii yaamtu hin gartu isii nama diin keessaa yaamtu malee arrabaan waraanuudhaan hamachuudhaan hamtuutti dalaguudhaan dalagaan isiitii fi dalagaan khawaarijaa hadiisa nabiitiin hoggaa walirra madaaltu waluma galaa deemti waan ajaa'iba isinitti ta'u wanni kana isin haaso'inuuf isinin dhufu ta'e isi beeka gara dhuftee shee Jamaal Jallaadhaa jiran deemina isinin jechuu ta'es sheekuma keessan akkana isin bareecha kana amma isin nama shee Jamaal dhufee dugdura dhaabbatta mooni geebaltan bee irraa loltanii immoo nama saniif toltan sheeyni sheekha shee Jamaal isinii caalu kabiraa ka isinii dhufee waa isinii kuni jira namni wallaala keessaa isin baase warra dibbeerraa isin buuse eenyu shee Jamaal himi isuma akkana isinirra lafee kana dhuftee kana arrabsu ta'e isin jawgaa dhufte dursa wanni isin dalaytu ummata kanatti ichi bahuu hin dandeessu yoo amma isin dhufte shee Jamaal hidhamuu ta'us balaa isin miidhuu deemtu ittiin kanneetuma hidhamaa beeku yoo lubbuu isaa dhabuu taates wareegameetuma kuta malee nama isin jallisu isinitti hin dhiisuu hin baanne akka isin jallisu haalli isaanii mijaa'u dursoonni isaan godhan shee Jamaal akka isin hin dhageeffanne isin godhan akka isin shee Jamaal sheekummaa irraa mulqitan isin godhan bakka hunda wanni isaan dalagan sanuma dursoo hoggaa dhufan bar sheeyni keessamuu sheeka jallaa sheeka akkanaati akkasiiti waan afaan naman jenne sheeka karaan ja'anii boonu raadii isaa dookun sheekaa minagama sheeka inni jala ana malee hoggaa isin jettan walii ganaa sheekarra bobbaanii harkaan hanga sheeka ga'uu deemaniin baana dursa yahudaa fi nasaaraa caalaa firqaadhaatu islaamarra miidhaa qabu isiniif galaami amma firqaa maqaa salafiyyaa baafattee deemtana as keessallee jiraachuun malaa beeku rabbi dhabama isii haa godhu as keessallee jiraachuun mala basaasa namni akka isii basaasaa jiru dachii kana gubbaa rabbi gurra isii haa duuchu basaasummaadhaaf gurra nama jala keessee kan nama jala yaatee kan nama jaalatuudhaaf waan namni haasa'u waraabuu waan namni haasa'u gurraan guuruu namni akka isiidhaan jiru islaaman fakkaatu hoggaa basaastu walaa tajassasu jedhabii salawaatu rabbi wasalaamu alayhi
ولم بساسنا نبي كينيا والبساس الرادوركن إسين سلاو تنبي تنجر تتبرات تجرا بساسم ما غيث فكاتان قبل بساسم ما درسودي تيغل تبيغ بياربا تيغل تسوساسم ما واني تيغل تسيتي سوف مجرد غيرو نمتي واخني تو ربدي مالي بساسم ما اتلاف تبيغ نمتي ليتي نمتي